Waboon zoonii lixa Wallaggaa keessatti tarkaanfii ilaaleysaa waraana PP irratti fudhachuu fi godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Finfinnee aanaa Aqaaqii keessatti hidhaan jumlaa itti fufee jiraachuun dhagahame. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti namoota nagaa hidhuu fi qabeenya saamuun jabaatee jedhan. Salaaletti haleellaa diroonii onoota hedduutti raawwatamaa jiruun buqqa'iinsii fi manca'iinsi qabeenya uummataa itti fufee jiraachuun ibsame. Godina lixa Shaggar aanaa Bakkoo Tibbeetti qonnaan bulaan tokko loltoota faashistii Biltsiginnaan bakka buuteen isaa dhabamuu himan. Gurraandhala 12,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii lixaa Wallaggaa lixaa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhate. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Zoonii lixaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaa ganda gumaa gaara Arbaa keessatti bakka gabaa Kamis jedhamtutti waboon tarkaanfii waraanaa fudhachuun gabaafameera. Odeeffannoon miidiyaa walabummaa Oromiyaaf qaqqabe akka ibsutti humni mootummaa naannichatti bobba'ee ture irratti waboon haleellaa raawwatee meeshaalee waraanaa adda addaa irraa hiikee jiraachuu ajajaan waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Akka madda odeeffannoo naannichaa jedhutti meeshaaleen waraanaa kanneen akka isnaapparii fi AKM hedduun harka humna mootummaa irraa hiikamuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooluu ajajaan waboo bakkichaa ibseera. Haleellaan kun yeroo gabaabaa keessatti raawwatamuu fi humni mootummaa miidhaa keessa seenuu odeeffannoon ni mul'isa. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti haleellaan erga raawwatameen booda sochiin waraanaa fi sakatta'iinsaa dabalaa dhufuun sodaa uummataa dabaluu himani. Haalli nageenya naannichaa ammallee tasgabbaa'aa akka hin taane ibsamee jira. Odeeffannoon maddoota naannoo irraa argame irratti hundaa'uun hangammatti mootummaa irraa ibsi dhimma kana irratti kenname hin jiru jedhani. Waboon zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Guyyaa kaleessa gaafa Guraandhala 11 bara 2026 waboon zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaa ganda Booleetti tarkaanfii fudhateen diina irraa 10 ajjeesee 12 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin rasaasa bireenii jorooroo tokko irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Waboon zoonii lixa Wallaggaa keessatti loltoota PP irratti tarkaanfii fudhachuun humna diinaa du'aa fi madoon adabee jiraachuu ajajaan waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti hime. Naannoo Oromiyaa zoonii lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu keessatti bakka halaltuu Gombii fi Buukkee Eennaa jedhamtutti waraanni bilisummaa Oromoo waboon loltoota mootummaa PP konkolaataa tokkoon imalaa turan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun odeeffannoon naannoo irraa argame ni mul'isa. Akka maddi odeeffannoo naannichaa ibsutti loltoonni mootummaa konkolaataa waraanaa tokkoon daandii halaltuu Gombii irraa gara Buukkee Eennaa deemanitti waboon daandii irratti hatee hidhuun eegaa ture tarkaanfii ilaalettaa irratti fudhateera. Haleellaan kun yeroo gabaabaa keessatti raawwatame konkolaataan sun guutummaatti barbadaa'uu fi miidhaan guddaan irra gahuu ibsameera. Maddi odeeffannoo sun dabalee akka jedhutti haleellaan kun yeroo ganama raawwatame rasaasni cimaa dhukaafamaa ture jedhan. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti erga haleellaan sun raawwatame booda humnoonni mootummaa dabalataan gara naannichaa bobba'uun sochii eeggannoo fi sakatta'iinsaa jalqabuun sochiin kunis sodaa fi yaaddoo uummata naannichaa keessatti uumuu ibsameera. Gama biraatiin waboon yeroo garaagaraatti ibsa baasuudhaan sochii waraana mootummaa irratti tarkaanfii ittisaa fi falmii bilisummaa gaggeessaa jirra jechuun ibsa tureera. Haalli nageenya naannichaa ammallee hin tasgabboofne jedhamee ibsamaa jira. Uummanni naannichaa nageenya waaraa akka argatuuf furmaata marii fi tasgabbii barbaachisaa ta'uu yaadni kennamaa jira. Finfinnee aanaa Aqaaqii keessatti hidhaan jumlaa itti fufee jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii keessatti Guraandhala 9 bara 2026 irraa eegalee hanga har'atti guyyaa sadaffaaf uummanni jumlaan mana hidhatti guuramaa jiraachuun gabaafameera. Odeeffannoo maddoota naannicha irraa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf qaqqabe akka mul'isutti guyyatti yoo xiqqaate namoonni 100 ol ta'an humnoota mootummaatiin walitti qabamanii hidhamuu isaanii ibsameera.
Akka odeeffannoon jedhutti sochiin kun halkanis ta'ee guyyaa adeemsifamaa jira. Namoonni hedduun mana jireenyaa fi iddoo hojii isaanii irraa qabamanii buqqa'uutu himameera. Maatiin isaanii bakka geeffaman irratti odeeffannoo gahaa dhabuu isaanii ibsaa jiru. Maddi odeeffannoo dabalataan akka jedhutti namoonni sabaan Oromoo hin ta'in qarshii 2,000 kafaluun akka gadi lakkifaman taasifamaa jiraachuun himameera. Garuus namoonni sabaan Oromoo ta'an immoo kafaltii akkasii osoo hin fayyadamin mana hidhaatti tursiifamaa jiraachuu odeeffannoon nu qaqqabe ni mul'isa. Dhimmi kun komii fi mormii hawaasa keessatti ka'aa jira. Sababni hidhaa kanaa maal akka ta'ee fi lakkoofsi namoota guutumatti hidhamanii hammam akka ta'e ifatti hin beekamne. Maatiin namoota hidhamanii haala isaanii irratti iftoominaan akka argatan gaafachaa jiru. Miidiyaan walabummaa Oromiyaa odeeffannoo kana hordofaa jira. Odeeffannoo dabalataa arganneen hawaasaaf ni dhiyeessina. Godina Arsii Bahaa aanaa martii keessatti namoota nagaa hidhuu fi qabeenya saamuun jabaatee jedhan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa martii ganda Abbaasaa Gorobaa iddoo addaa Boyee Gorobaa jedhamu keessatti gaafa Guraan dhala 8 bara 2026 badii tokko malee qonnaan bultoota hedduu mana isaanii keessaa jumlaan ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu fi beelladoota saamaa turuun dhaga'ameera. Namoota haala kanaan loltoota biltiginnaan ukkaamfamanii mana hidhaatti dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Mu'aaz Yusuf, Toluu Juneeddiinii fi Naasir Tahaa kanneen jedhaman yommuu ta'an gandichuma keessaa nama maqaan isaa Dooftorii jedhamu jalaa immoo qotiyyoo tokko fudhatanii deemuu jiraattonni himuun namoonni maqaan isaanii hin heeramin hedduunis jiraachuu ibsaniiru. Humni biltiginnaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti shibtoota isaa ogummaa hannaa fi saamicha gonfachiifamanii bahan qonnaan bultootatti bobbaasuun bakkoota garaagaraatti miidhaa lubbuu fi qabeenya hawaasaa nagaa irratti geessisaa jiraachuun ni beekama. Salaaletti haleellaa diroonii onoota hedduutti raawwatamaa jiruun buqqa'iinsii fi manca'iinsi qabeenya uummataa itti fufee jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Salaalee keessatti haleellaa diroonii fi tarkaanfii waraana mootummaa babal'achaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Odeeffannoon miidiyaa walabummaa Oromiyaaf qaqqabe akka mul'isutti onoota akka Dagam, Kuyyuu, Yaayyaa Gullallee, Hidha Bu'a Bootee, warra Jaarsoo fi Dharraa keessatti manneen barnootaa fi manneen yaalaa haleellaa diroonii fi loltoota mootummaatiin mancaafamaa jiraachuu himani. Maddi odeeffannoo naannichaa akka ibsutti manneen barnootaa hedduun cufamanii barattoonni barnoota irraa addaan citaniiru. Akkasumas manneen yaalaa tokko tokko miidhamuun tajaajilli fayyaa uummataaf kennamaa ture gufateera. Jiraattonni naannichaa sodaa haleellaa irraa kan ka'e qe'ee isaanii gadi dhiisanii gara bosonaa fi naannoo biraatti baqachaa jiraachuun himameera. Gama biraatiin manneen amantii tokko tokko illee miidhamuun qabeenyi akka qorqorroo fi mukkeen ijaarsaa irraa funaanname humnoota mootummaatiin gara iddoo waraanatti geeffamaa jiraachuu odeeffannoon ni mul'isa. Qabeenyi kun boolla yookiin mishigii waraanaa ijaaruuf fayyadamaa jiraachuun himameera. Hanga ammatti ibsi mootummaan dhimma kana irratti bahee hin jiru. Haalli nageenya naannichaa yaaddessaa ta'ee jiraachuu jiraattonni ibsaa jiru. Uummanni mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi nageenya lammiilee eeguuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan gaafachaa jiru. Godina Lixaa Shaggar aanaa bakkoo Tibbeetti qonnaan bulaan tokko loltoota faashistii bilchiginnaan bakka buuteen isaa dhabamuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Lixaa Shaggar aanaa bakkoo Tibbee ganda Amballil jedhamu keessatti hidhattoonni murna nama nyaataa bilchiginnaa gaafa Guraan dhala 5 bara 2026 nama maqaan isaa Obbo Baacaa Mokonnon jedhamu qabanii ukkaamsuun bakka buutee isaa dhabamsiisuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun badii fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabne ta'uu fi hanga ammaatti maatiin isaa waajjira poolisii aanichaa fi bakkeewwan adda addaa deemanii iyyaafatanis arguu dhabuun du'aa fi jireenya isaa wallaalanii yaaddoo hamaa keessa jiraachuun ifoomeera. Aanicha guutummaa keessatti lukkeeleen bilchiginnaa maqaa adda addaa hawaasni keessa hin jirre ofumaan itti maxxansuun erga sobaan yakkanii booda hidhuu, reebuu fi saamuu ajjeesuu, bakka buutee dhabamsiisuu fi fedhii malee ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruun miidhaa ulfaataa hawaasa meeshaa maleessaa irratti raawwatan hammeessanii jiraachuun ibsameera.
egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.